Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam nagaa jirtu baga jiraatan isinin jecha akkaataa giiftii immoo itti bitachuu dandeessan isin garsiisa. Namoonni hedduun giiftii akkamii bitachuu dandeenya kan jettan jechuudha. Giiftii immoo namoonni simiin keessan giiftii immoo isiniif bituu didee akkasuma kan tiktookaa isinii bituu didee jechuu koo'ina pilistoorii irra seenuudhaan sirreeffachuu ni dandeessani. Pilistoorii irra erga haala kanaan seentanii booda iddoo profaayilii keessanii jechuudha. Pilistoorii mataa gubbaarra iddoo profaayilii keessanii yeroo tokkoof achirra tuqattanii jechuudha. Erga achirra tuqattanii booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Isaan kanneen keessaa payment and subscription kan jedhurra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Erga achirra tuqattanii booda haala kanaan filannoo 4 isinii fida jechuudha. Isaan kanneen keessaa isa jalqabarra jiru payment isa jedhu kan jechuudha. Isuma jalqabarra jiru kana yeroo tokkoof payment kan irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Erga achirra tuqattanii booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Fuulota kanneen keessaa jechuudha kan mobaayilii keessanii fi kan baankii inni kun credit bankidha. Inni kun ammoo mobaayilii keessan jechuudha. Maqaa simii keessanii biyya jirtan wajjin isinii baasa waan ta'eef isarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Erga achirra tuqattanii booda haala kanaan bilbila kana qabatee isin dhufa jechuudha. Jala kanatti inabil barreeffamattiin jettu ni jirti. Inabilii irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Erga inabilii irra tuqattanii booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa jechuudha. Simiin keessan ulaagaalee isaa guuttatee jira jechuudha. Maqaa simii keessanii gubbaa irra kaa'uudhaani gara gajjallaatti ammoo credit bankidha. Akkasuma ammoo maqaa simii keessanii irra kaa'uudhaani haala kanaan simiin keessan ulaagaalee isaa guuttatee jira jechuudha. Isiniif bituu ni danda'a jechuudha. Giiftii imoodha. Akkasuma ammoo kan tiktookallee haala kanaan sirreeffatanii jechuudha. Namoonni simiin keessan giiftii isiniif bituu dida jechuudha. Amma waliin imoo irra seennee akkamitti akka giiftii bituu dandeenyu haa ilaallu. Jalqaba imoo irra seenne jechuudha. Erga imoo irra haala kanaan seennee booda iddoo profaayilii keenyaa gubbaa irra jechuudha. Bakka profaayilii yookiin suuraan keenya jiru irra yeroo tokkoof ni tuqannaa jechuudha. Erga achirra tuqannee haala kanaan maqaa imoo keenyaa jala erga seenne booda gadi bu'uudhaanii firii diyaamindis irra yeroo tokkoof ni tuqanna jechuudha. Fuuldura isaa jechuudha. Firii diyaamindis jetti jechuudha. Barreeffamattiin xiqqoon takka. Sanaan booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Isa jalqabarra jedhu jechuudha. Diyaamindis kanarra yeroo tokkoof ni tuqannaa jechuudha. Erga achirra tuqannee booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Tootaaliin keenya zeeroodha jechuudha. Wanti nuti keessaa qabnu hin jiru waan ta'eef bitachuu barbaanna waan ta'eef akkamitti akka bitachuu dandeenyu jala kana gabbuudhaan iddoo magariisa kana zeeroo irra jiru jettu tana yeroo tokkoof achirra ni tuqanna jechuudha. Erga achirra tuqannee booda gatii isaa murteessee giiftiin 10 riyaala meeqa yookiin immoo doolaara meeqa kan jedhu gatii isaa ni murteessee haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Mee kanuma jalqabarraa biknee haa ilaallu kanneen keessaa jechuudha. Giiftiin yookiin giiftiin 10 riyaala takkaa fi saantiima 29 jedha. Riichaarjii barreeffamatti jettu irra yeroo tokkoof ni tuqannaa jechuudha. Erga riichaarjii irra tuqannee booda haala kanaan fuula kana qabatee akkatti nu gaafate jechuudha. Gubbaa irraa immoo gatii ittiin bitan kaahee jechuudha. Gatii ittiin binne achitti nu baasa jechuudha. Jala kana gadi bu'ee ammoo baay nuun jedhee jidduu irratti ammoo maqaa simii keenyaa kaahaa jechuudha. Gara xumuraa irratti gadi buune ammoo haala kana erga fuula kana nu baasee booda maqaa simii keenyaa erga nu baasee booda baay tajettu jala kana jirtii ni tuqanna. Erga fuula kana qabatee nu dhufee booda qolfii nu gaafata yookiin paatarnii bilbila keenyaa nu gaafata. Paatarnii bilbila keenyaa itti galfannaa. Sanaan booda bitamee jira jechuudha. Payment successful verified nu jedha jechuudha. Bitannee jira jechuudha. Haala kanaan giiftii keenyaa bitannee jira jechuudha. Kan riyaala takkaa fi saantiima 29 yookiin immoo giiftii firee 10 jechuudha. Giiftii bitanne kana yoo barbaanne jenne duubatti deebuudhaan yeroo tokko bilbila keenya qabnee mataa isaa yookiin iskiriinii keenya irra yoo gadi xaraynee jenne haala kanaan amma nu dhufee jira jechuudha. Giiftii 10 san bitannee jirra jechuudha. Bakka kanatti duratti 0 ture jechuudha. Amma immoo 10 ta'ee jira jechuudha. Tootaaliin isaa jechuudha. Walumaa galatti kan feetan haaluma saniin hunda isaatu bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Warroon giiftii imoodhaa bitachuu barbaadan. Duubatti deebinee giiftii keenya imoo keenya jala seenuudhaanii ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Imoo irra seenne yeroo tokkoof aappii imoo irra seenuudhaani erga aappii imoo irra seenne booda gubbaa ol bahuudhaani iddoo profaayilii isaa kan irra yeroo tokkoof ni tuqannaa. Erga profaayilii irra tuqannee booda gadi bu'uudhaani iddoo imoo jettu kana jechuudha. Imoo voice ta'etu kana irra yeroo tokkoof ni tuqannaa jechuudha. Erga achirra tuqannee booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. My diamondis kan jettu ni tuqanna jechuudha. Akkuma argitan kunoo giiftii 10 san bitadhee jira jechuudha. Yoo barbaade abbaa barbaadeef namaaf kennuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan giiftii imoo warroonni bitachuu barbaadan haala kanaan bitadhaa isin jechuudha. Kan tiktookallee asin dura dalagee jira, yuutuubarra jira jechuudha. Kunis haala kanaan bitachuu ni dandeessan isiniin jedha.
Barnoonni kenna guyyaa har'aa kana fakkaataa hanga barnoota biraatti walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naa tura.